Sumayyaan maatii ishee bira Gondar geettee jirti. Gondar irraa gara Bahar Daar imaluu heddii Aayyunoo maal keessa jirti? Dubbiin illikii balaa guddaa of keessaa qaba. Tokkoffaa Saayidoo fi Sumayyaa kan gargar baasaa jiru Aayyuudha jechuudha. Aayyuun jaalalaan qaban jettee illikii keessa galte. Sumayyaan immoo amma illikii lammaffaa keessa akkamitti akkana bakka isin siistamanya cabxuudha. Dubartii cimtuu dhugaa namni akkasii hin jiru. Dhaalaan akkasii hin jiru jajjaba jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha Ramadaanni maal fakkaata? Ramadaanni akkam isin bira jira? Ana bira baay'ee bareeduudha. Isin jechuun barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Sumayyaan viidiyoo kee kana laayik godhaa sheer godhaa. Sumayyaan gara maatii ishee imaltee jirti. Akkamitti imaltee kan jettan yoo ta'e Sumayyaan dursaa hadamaa dhuftee maatii Saayidoo argite. Akka isin siistamanya cimtuu taate ilaala. Maatii Saayidoo argite. Maamtuu walii argite Umariin jechuudha. Aayyuu argite hojii ishee argite. Achi kakaatee gara Gondar irraa gara Bahar Daar. Wah intalli jajjaba. Saayidoon hoo maal keessa jira? Saayidoon baay'ee ama bakka miiruma hamaa keessa jira. Tokkoffaa haalli inni amma keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Aayyuullee yaadachaa hin jiru. Aayyuttillee gadi galaa hin jiru. Yaasoo bira jiruu danda'a yookiin hoteela jiraachuu danda'a. Wanni kanarraa waan dubbachuu barbaadu beektani jireenya namaa dirqiin seenu baay'ee ulfaataadha. Jireenya namaa keessa gaafa dirqiin seente hammeenya caalutu dhufa. Rakkoo cimootu ilmaan keetii irra gaha. Saayidoon amma as keessatti viidiyoo isaa keessatti hubatta wanni inni sodaate isheen ilkeeffatee jirti gara Bahar Daar yoo imalte maatii isii biratti yoo galte mucaan kun ijoolleen kun gara amantaa biraa jijjiiramuu dandeetti. Ishiin immoo wantoota bira isiin zoorsuu danda'an bakka aara jechuudha. Dubartiin gaafa aartu waa hedduu lafa kanarraa balleessite dhugaa. Namni gaafa nama tokko jaalate akkas ka godhe isiin amma illikima inni intala kana fuudhe akkana godhate jechuudha. Tokkoffaa jechoota wantoota hin taane isii bira gaya. Aayyuun asii wantoota hin taane kijibaa jirti. Kana Saayidoon dubbatee jira. Achi wannan Sumayyaan jechuudha afaan hin beektu qofa odoo hin taane hin beekti. Afaan keenya sirriitti beekti. Isin galee kana jechuudha rakkoo akkasii keessa galee Saayidoon miskiina. Hedduu gammucaan sun garaana nyaata jechuudha. Aayyuun wantoota hin taane haasa'uu qabdu. Dura jireenya isaa keessa seente baxaabatte lammaffaa mootuyyuu ammallee haasaa hin taane baxaabataa jirti. Hamataa jirti. Sadaffaa mootuyyuu Sumayyaan gara Bahar Daar dhufee jirti. Kun immoo baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha dhugaa isin jedha. Saayidoon ilmaan tanaaf baay'ee cinqama. Otoo isin taate maaltu sitti dhagama? Sarara jechuudha dubbichi baay'ee ulfaata. Sababni isaallee namni ilmoo isii malee jiraachuu hin danda'u. Isheen anuma bira taa'i suqii, anuma bira taa'i kootu akkana godhii mana kee keessa taa'i. Hin jiraa qoosatti jirti. Manuma kee keessa taa'i jechuun hin ulfaata. Maaliif inni abbaa ilmaati. Abbaan ilmaa rakkataadha jechuudha. Waa hundaa inumsa ilmaan isaa kana jechuudha. Ilmaan isaa kana fakkeenyaaf gaafa Bahar Daar hin galte ijoolleen kun gara Gondar gaafa imaltu gaafa achi taa'an gaafa achi baratan jireenya biyya kanaa hin dagatu. Afaan isaanii hin dagatu. Waan achii qofa malee waan Oromiyaa keessa jirtu hin yaadatan. Inni immoo hamma fedhes ta'u boolla seenee ishee boolla isiin seente seena malee naaf jedha. Tun immoo asii koottu na bira taa'i yookiin immoo tu achitti sitti dhufu. Maal goota achi? Maal goota achi kenna? Otoo nama jabduu taate isa kana jabeessuu qabdi. Isa kana cinaan dhaabbachuu qabdi. Intalli kun akka deebituuf godhuu qabdi. Odoo isillee jibbitee ilmaan isaa kana akka dasitti deebituuf isii kana waan hundaa jechuudha. Inni immoo lammaffaatti deebi'eet illikii caaluu irratti Sumayyaa ammallee isii aarsuudhaaf mana cinaa isii bita. Jarana garuu namni waan tokko gaafa godhu hin beekas odoo ta'u likkii dabarfannaadha. Morka isii jechuudha. Hin qaqqaba waan hundaayyuu dursaa isii harkaan gaatee isii harkatti deeffatee ka'ee achi booddee maal godha?
mana bita waliin mariisise. Iddoo fakkeenyaaf mana amma inni qaba bittaa manaa eessa dhaqa? Isiin kaleessa bitti ammallee dhaqeetaniin cinaa isiitii mana aayyoo bita. Akka jarri lamaan wal ajjeeftu jechuudha. Keessattuu immoo dubartoonni kun lachinuu amantaan isaanii kiristaanumarraa gara islaamummaa dhufan. Aayyoon amantaa dirqiin dhufte malee fedhiin hin dhufne beekamaadha. Maaliif gurbicha jaalattee dhufte malee amantaa dirqiin itti dhufte. Sababa qabeenyaa sababa jaalalaa ta'uu danda'an beekamu. Sumayyaan immoo nama jireenya isii guutuu waggaa 15 booda biyyatti deebite. Erga biyyatti deebitee maatii isii bira turte. Kun amma dura yeroo duraanii isaan karoora dheeraa qaban biyya san keessa hojiin turraa haa ta'uu danda'a. Garuu immoo Sumayyaan amma illikii isaatiin kaatee biyya galte. Erga biyya galte biyya isheetti galtee ijoollee isaa fudhatte. Inni asii cinqamaa jira. Isiin mana bira galuu dhabde. Waan tokko itti deemuun baay'ee ulfaataa yaadamaa. Dubartiin takka illikiin namatti heeramuun miidhaa ilmaan isaatirraan akka geessu beekama. Miidhaa haadha manaa isaatirra. Amma miidhaa guddaatti jira. Amma gurbaan kun halkanii guyyaa rafaan jiru. Nyaatee dhugaan jiru ta'uu danda'a. Maaltu beeka? Saayidoon akka duraanitti miti. Kana jechuudha. Isiin erga ji'a meeqa isinitti fakkaate? Saayidoon erga biyya kana keessa ture ji'a 6 kanaaf jechuudha isilleen erga inni waan kana dalagisiistama baafachaa karoora baafataa jirtu waan godhuu hedduu waan itti deemtu. Inni intala tana irratti fuudhe isin immoo karoora biraa takka kootee baasaa jirti. Nama immoo ajaa'ibatti qabdi. Nama immoo akka ajaa'ibaatti qabdi Sumayyaa. Hiriyoota qabdi. Namoota jajjaboo qabdi. Akkuma inni nama jajjaba qabu. Kanaaf inni amma faana isii jala kutuu kutate. Sumayyaa jala faana kutuu kutate. Sababa ilmaan kana.